obboloota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyo haa eebbifamu. Mee har'a seenaatii baga nagaan dhufte jira laayikeedhaan akkam jirtu mee jireenya biyya lafaa ana bira bareeda tokko waaqayyo haa eebbifamu. Har'a mata duree tokko qabadhee dhufe innis maaliif waliin gargaarree nuti waan dandeenyu tokko irratti maaliif waliin gargaarre yeroo hundamee gargaarsa jechuun dhugaa mata duree guddaa godhadhee qabadhee dhufe har'a. Gargaarsa jechuun kana beekaa birrii bicha akkanatti namaa kennuu qofa miti bara. Gargaarsi karaa baay'eedhaan jira. Akka dhala namaatti akka sammuu qabnuun ilaallutti gargaarsi karaa baay'eedha. Tokkoffaa inni qabu karaa birrii namaa gargaaru. Birrii jechuun yeroo sanaaf waan si gargaaru waan ta'eef jechuudha. Barbaachisaadhas jireenya namaa keessatti. Garuu yoo birrii dhabdee yaadan nama jijjiiruu qabda. Yoo yaadan nama jijjiirre immoo gochaan wanti nama gargaaranis jira bara. Gochaan ennaadhaan hojjetanii waan tokko nama hojjechuu hin dandeenye tokko hojjettee bakka isaa sana isa gargaaruu jechuudha. Gochaan karaa baay'eedhaan jira gargaarsi. Yaadan jira, gorsaan jira, qarshiidhaan jira, wal gargaarsi karaa baay'eedhaan jechuudha. Gochumaanuu karaa baay'eedha. Fakkeenya dhugaa viidiyoo lama dhiisanitti fakkaate na jajjabeessaa na wajjin ta'a. Subscribe naaf godhaa jedhee gizee baay'ee viidiyoo gadhiisee ture jechuudha. Otoo amma waan tokko waan ittiin wal arrabsinu wayii poosti godhee maal jedhee sitti yaada isinii deebisuu hin danda'u. Wal jajjabeessu jechuun fakkeenya amma YouTube chaanaalii kiyya banadhe itti fayyadamaa jira. Na jajjabeessitan taanaan har'a subscribe naaf godhamee YouTubein kiyya kun yoo guddate boru ani bar kan har'a na gargaara jedheen jira miti. Har'a gargaarsa dirqama YouTube jechuun namni yoo si ilaaleedha. Viidiyoo ati post gootu si ilaalee, viidiyoo ati gadi dhiiftu si ilaalee, yaada si ilaatee subscribe yoo godhameedha. Ulaagaatti YouTubein barbaadudha kuni waan ta'eef jechuudha. So har'a na gargaartan jechuudha. Chaanaaliin kiyya yoo guddate yaada gaarii namaa ibsu kana tokkoffaa namni irraa argata. Calli jedhee miti kan isin naaf goota waan ta'eef YouTube kana viidiyoon gadi dhiisurraa yaadan ofii kootii qabu. Yaadan ofii qabu namni hundi hin qaba jedhee yaadu. Yaada koo sana namni biraa beekumsa tarii ani qabu kana nama biraatii sheeriin godha jechuudha. Lammaffaa immoo guyyaa tokko nama rakkate tokko yoo akkuma argitan miidiyaa irratti nama rakkate tokko gargaaruuf ani yoon dadhabe karaa chaanaalii kiyyaa karaa YouTube kiyyaa kana yoon viidiyoo nama tokko gadi dhiise ani yoon silan gargaaruu hin dandeenyeef namni gargaaru jiraachuu danda'a viidiyoo kana ilaalee nama tokko jechuudha. Kaleessa ofiif na gargaara namni akka YouTubein kun chaanaaliin kun guddatu har'a immoo nama tokko akka gargaartan gochuun ani nama gargaaree jechuudha bara karaa hiikaa biraatiin jechuudha. Isin immoo nama biraa gargaartan namni sun immoo gargaarame jechuun baay'ee waan nama gammachiisu tokko jechuudha. So YouTube subscribe gochuun gatii nama hin gaafatu. Barkitta subscribe gochuudha. Yeroo baay'ee immoo yoo ilaalameedha viewdha YouTubein barbaachisaanii. So kanaaf na jajjabeessa nama jedhe tokko jajjabeessa karaa dandeessaniin. Gatiidhaan yoo dadhabdan yaadan yoo dadhabdan immoo humna waan barbaachisu tokko waaqayyo haa eebbifamuuti. Ani fakkeenya isaa keessa tokko gochuu nan danda'a. Fakkeenya namni tokko na gargaari yoo jedhe wanta na gargaari jedhe sanarratti keessaa tokkoon gargaaruu nan danda'a jechuudha. Yookiin yaadan yookiin gatiidhaan yookiin gocha hojiidhaan jechuudha. Namni tokko amma fakkeenyaa yoo dhukkubsate na gargaar yoo birriin kennuufi yoon dhabe yaada sana gara miidiyaatti yoon dabarsee fi namni gargaaru argamuu danda'a jechuudha. Namni narra humna qabu jechuudha. Yoon immoo isumaayyuu karaan ittiin dabarsuuf miidiyaa akkasii qabaachuu baadhee kan hin qabne taate jechuudha. Gochaan namni sun amma daandii argatee gargaaramee namni isa gargaaru qarshiidhaan yookiin waa biraatiin
isa gargaaru amma argamutti ani tarii humna kooti waan tokko gochuuf hin danda'a nama sanaa jechuudha. Guyyaadhaa gara guyyaatti jechuudha. Kanaaf maaliifan kana kaasee wala gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenya na gargaaraa chaanaalii kiyya naa guddisaa kan hin jedhuuf chaanaaliin koo akka guddatudha. Yeroof ana na gargaartu jechuudha. Borummoo ani dabarsee nama biraa gargaaruu hin danda'a jechuudha. Kanaaf wal biraa dhaabannu ammas isiniinan jedha. Chaanaalii kiyya guddisuu warri barbaaddan na gargaaruu warri barbaaddan karaa kanaan yoo hojjatte boruu nama gaarii tokko taate waa gaarii tokko hojjechuu sirraa eegna yoo warri jettan jechuudha. Asumaan subscribe naaf godha. Ijoollee biraatiifis share godha. Namni YouTube fayyadamu baay'eedha waan ta'eef jechuudha. Otoo waan gatii nama gaafatuuti dhugaadha. Kaffaltii waan qabuuf tarii of qusachaa deemuu danda'ama. Garuu kun homaa gatii tokkollee nama hin gaafatu. Kanaaf asumaan inni yaada koo isiniif ibsa jechuudha. Gabaabseessi wal gargaaraa yeroo hundumaa. Wal gargaaraa yoo jedhame baqa sila waan ittiin gargaartan gatii yookiin yaada abdanii humnaan baay'ee yaada akkasiin naan kaase baay'ee tokkoon daandiin taanee tan deeman dhuga baay'ee natti dhaga'ama. Bergixan nama baay'ee gargaaree miti yookiin birriidhaan jechuudha. Iddoon itti mul'adhe tokko hin jiru. Hin barbaadus mul'ina gatiin nama gargaara. Yoo nama gargaares dhoksaadhumatti jechuudha. Waaqayyo sagalee waaqayyoos akkas jedha. Gocha harki kee mirgaa godhee harki kee bitaa akka hin arginetti gochuu qabda. Fakkeenyaaf namaa godhe jettee immoo hin qabdu jechuusa barbaachisaadha yookiin immoo namatti odeessuu yookiin akkas akkasii miti. Anamma nama baay'ee nan gargaara jechuu kootoo hin taane birgit karaan danda'een nama nan gargaara. Yaadan abadan surumaayyuu ani nama yaadan baay'een gargaara dhugaa waaqayyooti jechuudha. Yaadan danda'uun tarii humni koosiisaadha natti fakkaate. Birriirra yookiin irra yaada baay'ee nama waan hin qabu. Kuni nama kanaaf hin barbaachisaa waan hin jedhu yaada karaa fedheen namaaf nanira jechuudha. Kanaaf gocha namaa gootan yaa himuu yookiin odeessuu otoo hin taane nama nan gargaara amma odeessuu otoo hin taane miidiyaa irratti garuu nama gargaaruun karaa kamiin haa ta'u karaa dandeessaniin nama gargaaraan isiniin jedha. Kanaaf chaanaalii kiyya ammas warri haaraa taatan seenaatiin subscribe godha. Viidiyoo akkanaas share namaaf godha. Na jajjabeessaa na wajjin ta'an isiniin jedha. Kanaaf warri immoo qeeresiin jedhama jechuun miti. Yeroo tokko akkasuma akkasiin isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo laaltan share godha ijoollee biraatiifis. Yaanni kun barbaachisaadha nama biraatiifis jechuudha waan ta'eef. Kanaaf akkasiin isiniin jedha.